Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunee jirra jirtu hundi keessanuu baga jiraatanii irra geessan isiniin jecha warroonni aappii moobaayilii riyaala 39 fi 25 isinir dura dhaabbatee jiru baga gammaddan isiniin jecha aappiin kun akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetaan isiniin jaa moobaayilii riyaala 60 dureenuu akkuma beekamu hojjechaa jira 25 fi 39 dhaabbatee jira jechuudha. Ammaan tana akka ajaa'ibaatti dalaguu eegalee jira. Aappiin abdeet ta'ee deebi'ee jira. Egaa aappii kana irraa fayyadamuudhaaf jechuudha aappiin ammaatti isin barsiisuu deemu kana namoonni gurguraa jiranii koodii malee akka itti karaa salphaadhaan irraa fayyadamtaniin isin mul'isa. Viidiyoo kana hamma dhumaatti seeraan nu hordofaa isiniin jaa. Akkasuma moobaayilii qofa osoo hin taane zeenii riyaala 60 riyaala takkaas jechuudha. Waan jidduu kanaa hundumaa akka ajaa'iba akka isinii dalaguu fi akkasuma sawaa riyaala 45 fi 89 amma sawaa riyaala 30 akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu isiniif fidee dhufeetiin jira jechuudha. Jawwiillee firii isiniif hojjeta aappiin kun. Egaa viidiyoo kana hamma dhumaatti seeraan nu hordofaa isiniin jenna. Egaa gamanumaan gara barnootaatti appilikeeshina pilaastoorii keessa argachuu dandeenya jechuudha. Pilaastoorii keessa gasseenna jechuudha. Yeroo takkaaf gubbaa kanarratti kaasaa ispeeshaal neet goonee itti barreessinaa jechuudha. Kun amma barreeffamni asirra naabee jira. Isuma kana seerchi goone jechuudha. Kaasaa ispeeshaal neet goonee itti barreessinaa. Kun aappiin kanuma jalqabarra nu dhufu kanaa jechuudha. Isa kana erga gabbuufattaniin booda amma gabbuuseetiin qabe waan ta'eef open goonee seennaa. Aappiin kun jechuudha akkuma beekamu gurguramaa jira. Garuu ammoo viidiyoo ammaa tanaa kana yoo seeraan hordoftan akka ajaa'ibaatti osoo hin binne irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Tuqaa sadeen gubbaa kanarra gattuutaniitti akkasuma ammallee onlaayin abdeet ka jettu gubbaarra ni jirti. Asirra gadhoytanii abdeet godhattu jechuudha. Erga abdeet godhattaniin booda yeroo takkaaf asirra gadhoytu jechuudha isin. Erga asirra gadhoytaniin booda habba lamee fi gadi gadhiistanii alaabaa suudii qabu isa kanarratti jechuudha. Isa kanarra guuttattu. Erga isa sanatti guuttattaniin booda ammallee asirra gadhoytu yeroo takkaaf. Kun akkuma argitan alaabaa baay'ee isiniif fida as keessaa jechuudha. Ka barbaaddan filachuu dandeessanii jechuudha. Jawwii firii isiniif hojjeta. Bakka afuritti fide jechuudha. Isin keessaa maraxattanii kan irratti isiniif hojjetu irra guuttachuu dandeessanii jechuudha. Zeeyiniidhaas kana hundatti irrattu isiniif hojjeta. Moobaayilii riyaala 60 kun akkuma argitan olooftan ammallee kun warroonni moobaayilii riyaala 60 fi riyaala 39 akkasuma riyaala 25 fayyadamtan jechuudha. 60 kanuma irratti hojjeta jechuudha. Moobaayilii riyaala 60tis kanarra yoo guuttatan isiniif hojjeta. 39 25 akkuma ifirraa qabu kanatti jechuudha. Asirra guuttatanii itti fayyadamuu dandeessan. Anzeeyinii keessaa qabu waan ta'eef amma isarra yoon guute naan dalagu. Sawaallee jechuudha. Amma riyaala 30 kunoon ergitan sawaa riyaala 30 kanarra guuttattu. Egaa anzeeyiniidhaan keessaa qabu waan ta'eef kanumarra guunnee waliin ilaallaa jechuudha. Erga haala kanaan itti guuttataniin booda koonneekti bichaa goona jechuudha. Egaa kun aappiin kun jechuudha alaaxuu dalagaa hin turu jechuudha. Koonneektii ta'ee dalaguu eegalee jira jechuudha. Akkuma argitan akka ajaa'ibaatti dalaguu eegalee jira. Haala kanaan irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Aappii kana osoo hin binne siistamaan amma isin mul'ise kanaan irraa fayyadamuu dandeessanii. Egaa barnoonni keenya har'aan tanaa asirra raawwata. Hanga barnoota birootiin walitti deebinutti nagayaan nu turaa isiniin jenna.